من أبا ماني في حابة مديري خلاص أدلي لا أما جيت أجيب مشاكل كده وقاعد يقول زيادة لا أبدا ما بدي أخبر لما تمو في نوت فيه إيه لا أنا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفونة جرتو ردفتوني مشوتو أكيسن جرتو مدك أشتي نجيني كيسن برادا جرتني سنجرة ولدي بنيجا ودون ددنو لفتس رمضان بيزيد أسي ودونس يعني وأوديسني في مالي نبني جراني لكن سلا أكبر باي دوسني تبا بيستا dalagaan hedduu takka wallahi hatta harriba kiyyaa hin qabu. Akkasii jechuudha amma haga kun amma lafti sa'aatii meeqa sa'a torban imanta hin jechuudha bariite hanga ammaa ramne jechuudha sa'a ja'uun. Mataa irratti yoo ga'e bilbilli alaarmeen tiyyaa bilbilli madaamii tiyyaa natti iyyite. Akkasii inshaallah rabbi keeraa godhu ramadaana keerii kan gammachuu kan waggaa waggaan itti deebinu rabbi nuuf haa godhu. Rabbiin abbaa fedhe waggaan itti deebisa. Akkasuma immoo akbaarri har'a qabannee dhumnee maashaallah tabaarakallaa jedhanii adhamee jaartiin ajjiitii fi caaltuu walitti deebi'anii wal lolanii jechuudha. Namnis hatta namas walitti waamanii balaan tun buuttee hatta ajjiinidhaanis wal lolanii mittiin inni san caaltuu dhiisuun danda'u caaltuu yoomiyyuu hangaan jiru jaartii tiyyaa jedheeti dubbachuu ture. Ammoo kasaa isin hin finne ka caaltumaa fi jarri lama walolan irraa muree fidete qalama akkasii dhukkee walirraa kaasuu jiranii rabbi keeraa godhu. Maal jenna wallahi ani laakini caaltuun ni gowwoomte beektanii intala oduu sossobde meeshaa fi harkaan baafatti. Meeshaa fi harkaan baafatti namittiin tuuni mujurii mamma caaltuun nama miskiina takka tooftaa tanas nama beekuu miti nama miskiina amma hajjimman dhaqeetiin itti dubbatee jiru. Qiyaamaan buute mee rabbii jedhaa viidiyoo kana ilaala. Dubartii qullaa ofii bakka beekii abbuqqe itti iyyin. Itti deemti jechuudha. Hajjiitu dhaqee dheengaddamu yoomii tana sossobee nayyaannee maaliif jedhu takkaan argee akkasii ani wallahi caaltuun tun hedduma isheetiin gowwaa. Namicha akkanaa maal jetteeti deebi'uuf jetti. Maal jetteeti deebi'uuniin isaa wanna jettee mesiin meeshaa barbaada osoo hin taane jaarsa kiyyaa itti deebi'aa dhugaa jaarsa ishiitiin. Immoo jaarsallee
kawaa namaa godhetti deebi'an. Yaani kan nama horatu deebanii yookaan jireenya ofii ilaalanii jireenya isiin daamaa tana abbaa feetetti heerumtee jiraachuu dandeesse aan odoo ishii ta'ee caaltuu ta'e jechuudha yaada kiyyaata jechuudha. Isii tana abaabbalee tumaaniin ilmoo tiyyasanis akka ishii harkaa baasu meeshaa kiyyasanis akka naa baaftu godhee isiidhaan wal ta'e yaani akkasittiin waan kiyya hunda harka deeffadha jechuudha. Maaliif durallee isimisa sosobdee paaspoortii harkaa fudhattee waraqaa eenyummaatis fudhattee jechuudha kenniteefi ammallee akkasitti utuu sosobdee jettee meeshaa manaallee irraa fudhatti yaada akka jedhuun qabaani. Maaliif intalli ani ifamas naa godha hajjiif isiisan namitti fuula hidhattee deemtu saniif hajji waan haati takkatti fi abbaa tokko jarraa dhalatan na fakkaatan. Wala obboleeyyan na fakkaatan nam jarree maal jennaan warra akka walii rabbii kiyya fitee walii kenne. Warra akka walii isis ta'e fakkaatu isas keessii fakkaatu jechuudha. Akkas inshaallahi sobsobdee tuma malaan waan kana dura harkaa baafattee irra bareedduu turte caaltan jechuudha. Immoo amma jarri lachuu ulee walitti deemaa jiran. Oduu akkas godhee isiinis tuunis caaltuunis reeffa kiyyatu mana kanaa ba'a malee mana kanaa hin bahu osoo meeshaa kiyya fudhatanii tuunis na ajjeestee fuuti malee abadan jechuun jirti. Kanaafuu jechaadha. Caaltuun hin jarjarte. Walla caaltuun ammas deebitee jireenya ofii kana faadhu jirti maal jedhaa maal jette naan jedhaa jiruu ishii tokko dhiistee hajji jala deemnaan kalaas wanni hafeefis hin jiru. Wallaahi ilmoo wannaa mallatteessiteetu jettee ilmoo as keessaa baasuu hin danda'an. Biyya tana keessa yoo ati haadha taatee ati hin mallatteessin yoo ati mallatteessin ilmoo biyya biraa deemuu hin dandeettu. Ilmoo yoo idda karaa bahaaraa san taate malee karaa seeraatiin ilmoon tun geeffatuu hin danda'an jechuudha. Ilmoo waraqaa namichirra foo bismillaa akkuma naa kun yoo tura faa oolaa onni hojjettoota jiran fakkaata. Mana kana haaromsuu jira namichi tokko fooqii irra liiftii galfatu ture. Amma mana itti ta'ee gubbaarraa ijaaraa jira. Hojjettootatu dhufa kunoo sa'aatii kana ribilleen anqaraa akkanaan warri badhabee guyyaallee quxuu godhanii akka sa'aatii har'aa kuusan yoo kaarbaa irra mana dhowwan. Akkasii jireenya isii osoo ani hin gorre namnummaan hin gorsu hin jiru jedhee caaltutan. Caaltutan warri itti dhiyaatan gorsaanii gorsaa. Ilmoo isii qofa mana foolisaa gara hundatti wanni jedhattee odoo argattee fudhattee yookaan akkuma inni jedhe san birrima san kafaltee fi inni birriilee fudhatee kutuu hin danda'anne yoo birri tana sii kenna ilmoo fidii harkaa yoo nageette birrii isaa harkaa siit kenna jettee yoo jette akkasii yoo fudhatte malee hajji deebitee jiruun isiin jirti yoo itti deebite ammallee seerimatti godha akkuma duraa san jechuudha. Akka isheen isa biraa deemuu hin dandeenye. Immoo jireenya jiraachuu hin dandeettu. Gabbaayeen dalagatu taaniif nagaa waliin hin jiraatu haala nagaa hin qabuu fi namni beektaa yoo waliinis rakkatee jedhe yoo haalli nagaa jiraate sanuu biyya namaa keessatti jiruun biyya namaa tana keessatti kun taa'ee kun nyaachuun kun dalagee kun nyaachuun wallaahi hedduu ulfaataadha. Namni hundi dalagatu jira. Abdiin dalagataa, Sa'iidoon hin dalagataa, Mustafaan hin dalagataa, hiriyoota isaati kunneen hundi.
inni callaan eeguma dhaabee rafuu dhala mataa irra deemu yaa rabbi kiyya maali jedhee ani kormuma deegaa rabbi isa uumeen si haa mucaa. Wallaahi an dhiira akkana argeessis hin beeku. Ani beerris waa isa jaalattuuf hin beeku. Mala dubbima firaashaa sanatu jajjabana fakkaate beerri isarraa cinsittu. Amma tunis akkasittuu ibiddatti qabdu si jaaladha si biraan deemu jetti. Ishii immoo homaa itti hin goone ofii waa itti goote malee isatti godhe akka inni harka kennate isa jala jilbeenfatu jechuudha. Maaliif jennaan yaani amala isaanii beetti haala taasaa dura beetti waan taateef daftee eeganni jaalala dhiyeesseef isinis waan qabduun isa qabde jechuudha. Akka inni harka kennatee silaa akkasii ajajamuuf jechuudha. Amma irraa hiikuu hin oolle xiqqoo ammallee harkaan dhahuu hin danda'u baay'eesi. Namni gariin qubeetti maalitti waan akkasii godhata astagfirullah ilaalim. Wanni kun waan hamtuudha wallaahi. Waan hunda keessa waan hamtuudha. Zirii nama godhuun falfala nama godhuun wallaahi waan hamtuudha. Waan akkaan jibbamtuuti rabbi biratti illee ilma namaa ofaa miti. Rabbi birattis wanti akka waan kanaa jibbamaa hin jiru jechuudha. Namni warri waan kana godhu yoo tooyibbatee gara rabbii hin deebine addunyaaf akiratti illee hin honga. Maaliif addunyaa kana irratti ilma namaatiin ni jibbama. Akiraa immoo rabbii isa jibba. Rabbii isa jibba jechuudha nama akkanaa kana. Akkasii caaltuun tasgabbooftee osoo akka yaada kiyyaati isii sosobbeeti irraa fudhattee irra bareeda jedhaani wanti hundinuu beektanii inni namaa kana yoo irra sossoban humnaan beennatti intalli durba harargeeti beektanii dubri harargeetuni waan morkaatitti wallaa dhugaa dubbannaan dhiira caalan morkat deebinaan dhiira caalan kan biraaf dhiisamee duniyaa fudhadhaa duniyaan beektanii jaartii abdii waan isa gootee gizee hunda dhukkee irraa kaaftee beera hunda sarraa ibsa jala ariiti jechuudha. Waa meeqatti taate akkasii immoo caaltuun nama akkasitti morka sanittis wanna jedhuun finnin nama miskiina takka yaadee nama arrabsuu hin beektu haasawas hin beektu waan takka miskiina dhamaatu takka wallaahi dhamaatu jennaan dhamaatu irra booda anis ta'e osoo caaltu ta'e wallaahi isima san sobee gangaladhee jala harka kiyya deeffadhee waa hunda isii harkaa baasa ture. Waa hunda isii harkaa baase yoo yaani aarii duraatis yoo irraa baafachuu fedhe booda irraa baafadha jechuudha. Waa hunda harka kiyya deeffadhee maaliif gara kaanii intalli tuni wajjiriima humna ofii qofaan hin deemtu jechuudha. Waa nama gootee ziiriin deemti. Namni ziiriin deemu wallaahi rabbi nama haa baasu malee hamaadha hedduu hamaadha. Waa hunda caalaa zirii hamaadha. Waa hunda caalaa. Astaghfirullah hirribatna jira. Bikka rafutaa haasa'u jira. Hirribni dalagaan geessinee hojii jirra. Viidiyoo kana kan dura waraabee irratti sagalee waraabe malee amma waa hojjetu miti jechuudha. Ka guyyaa takka waraabee tokko akkasii
caaltoon immoo afshaala ta'uu qabdi. Annama hiriyyama akkamitti hiriyyama naamusa isii gorsitu dhabde jedhee eebanne. Bismillah. Wallahi hiriyyama mala isii baaftu akkamitti dhabdi isiin. Namni tokko yoo ofiifis mala dhabe hiriyyatu mala namaa baasa wallahi. Karaa irra deemtu karaa gaarii irra si buuftee si wajjin deemti. Silaa sabana kan hiriyyaan hin jirtu. Wallahi hiriyyaan hin jirtu sabana kana warra nama garagaluu nama nyaatu. Yani hiriyyaan sabana kanaa dhumatti waliin jirtu si garagalti. Rabbiin nama gaarii ofiifis taane namaafis taanu rabbiin waa taasisu. Inshaallah. Akkas inshaallah. Maal jechuu barbaadeetini si jettani? Caaltuu rabbi si haa milkeessu jedhaani yani. Laakiin dafqa kan kee jalqaba bakka rakkoo isiin qabdu jalqaba osoo bahuu baattee meeshaa ofii gurgurattee inni deemame walumaa galatti meeshaa ofii kan seeratti gootee gurguratte yoo achi gabbaafte gabiraatee miti araabuma waliin galtuu walii galtee jechuu araabuma achi jiru sadi yoo walii galtee jette hatta amma poolisatti hin finne jechuun na poolisatti ejjitti hin finne waan feete gochuu dandeetti amma mana keessa jirtu ajjiinis meeshaa akkasiin fudhattuun fedhu namittiinis odoo qaraa sossobde jettee akka gisee dura meeshaa kenniteefiif sanitti eenyu paaspoortii fi kenniteefii fi paaspoortii fi baxaaqaa jireenyaa san kenniteefiif osoo taate akkasi amma immoo caaltuunis waan hajjiin jedhe fudhatteetiin itti kaatee ati mana keetii si gabbaafnee mana keetii galtaa waan akkasitti itti walii haasa'anii kaleessa jechuudha. Akkasitti fiigaa dhattee isiin gara masaanuudha kaasiinis hamaallee ta'u jaarsa kana nama hin dandeettu qalbiin na fakkaatte immoo ani wannaatee millee jechuudha. Ammallee itti deebitee caaltuun of salphisuu jirti. Maali jennaan takkaffaa jireenya ofii guutuuf balleessite. Maatii ofiitiin adda baate sababa isaatiitti jechuudha. Haadhaaf abbaa ishee dhaga'uu diddee obboleeyyan dhaga'uu diddee achi kaatee asitti itti deebite. Lammata haati sabboontuu isiif jecha waa meeqa taatee isii waliin rakkattee achi isii baafte mana ofiitti isii galchite. Waa meeqa waliin ta'uu jirti taatee jechuudha. Lammaffaan tana. Sadaffaa ilmuma namaa kana biratti xiqqeessite. Ilmuma namaa kana guutuu biratti maali jennaan namni gizee takkaa gizee lamaa gizee meeqa dogongoruu sirrii miti. Achi wal jibbanii balaan buutee nan biyya galtee maatii ofiitis dhiiftee abdi Sa'iidoo itti dubbatanii jennaan asitti deebite. Maali ofii fedhii qabdi waa inni fedhii dirqama abdi Sa'iid asitti hin deebifne. Ofii fedhii qabdi waan jaalalli isaatti jiru deebite jechuudha. Achillee kaatee gaafa daa'ima san ulfoote ofirraa baasee akkuma amma haarawaa fuudhe tana godhu jechuudha. Isiis akkas gochuu ture ofirraa baasee wal eeggata ofaa ture jechuudha. Gizee sanis akkasittiin baatee deemte. Turtee achittis akkasuma kadhatanii walitti dachaasanii jechuudha. Itti deebite. Ammallee biraa baate. Si'a meeqaffa si'a sadaffaadha. Ammallee yoo itti deebite wallaahi ilmi namaa kun maal isiidhaan jedha. Maaliif odoo namni tokko akka dalagatu odoo jiruu ishee kan jaalala isii qabaatee wanna jedhuuti dhugaa akkasi. Achi nama baala kee qabata kan dalaganne ka ishiidhaaf jiruu isiitiif isii hiyyaan ka ishii hin feene ka mallaqa isii qofa fedhu. Birrii isii qofarraa nyaachuu fedhu kan maal itti gooti? Ishiin ijoollee tana deemtee heerumtee abbaa feetee wajjin jiraachuu ni dandeesse. Yaada kiyya. Akkasii nagaa fayyaan dhabinaa isiniin jedha. Share like gochuun dagana subscribe godhaa asirratti hammata. Okay? Subscribe godhaa.